ijoollarraa baay'ee gaddeetanii jira jechuudha. Maaliif gaddite yoo jettanii tarii isinis namoonni akkasitti haala sana keessatti gaddaa jiraatanii jirtu ta'an beekamu. Anii fi jaalalleen koo erga wal barree amma waggaa arfaffaa keenyaa jechuudha. Waggaa arfaffaa kana keessatti garuu tasallee wal mufachiisnee hin beeknu. Baay'een bakka isaa qaba, baay'een isa jaaladha. Akkamillee hojiin natti baay'ate guyyaatti si'a lama yeroo nan kennaaf sa'aatiin isaa fi irbaata irratti jechuudha. Baay'eedha waliigalteen keenya adda jechuudha. Garuu amma maaltu ta'e isinitti fakkaate maatiin koo tasumayyuu dhiisuu qabda nama kana dhaabuu qabda siif hin ta'uu naan jechaa jiru. Ani immoo keessi koo hedduu nagadda akkamittan isa malee jiraachuu danda'a. Itoon illee ergan biyya kootti galee gargar bayaaf jettanii uma rakkoo hin qabu. Maaliif biyyatti maatiin jiru, hiriyoonni jiru waan akkasiitiin jajjabaachuu hin danda'a jechuudha. Asitti garuu gonkumaa hin danda'u sarara adda bahee jiraachuu waan hin dandeenyeef hedduu natti ulfaatee jira jechuudha. Kanaaf maal akkan godhu wallaaleen jira. Meena gorsa akkamiin godhanii sarara gargar bahee jiraachuu danda'a, akkamiin godhanii isa baruu danda'a. Biyyarraan jiru hin beeku nama kana tasa asittan bare. Nama immoo biyya ormaatti bartanii biyya ormaatti si faana ta'ee biyya ormaatti immoo humna isinii kennee sin jabeesse tokko akkamitti dagattu meesin itoo sin taatanii maal gootu. Baay'een ulfaatu. Kanaaf jaalallee koo sana suuraadhaan sin barsiise sinin barsiisa bakka. Jaalallee koo dhiisinaan jedhan akkamittan dhiisare akkamitti wal dhiibne hin ulfaatu.